Jirtu hordoftoota tiyyaatii baga nagaan gara tiyyaatii dhuftan isiniin jedha. Warroonni haaraa dhuftan baga nagaan dhuftan subscribe gochuun gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo haaraa rifeensi keenya maaliif hin dheeranne, sababni isaa maaliif hin guddanne kan jedhu na gaafattanii turtanii. Kanaaf kan deebii ta'u jedhuuf isiniif fidee dhufeera jechuudha. Rifeensi keenya dheeraa, furdaa fi fayyaa qabeessa akka qabaannu nu hundumtuu ni barbaanna. Garuu wantoota garaagaraa fayyadamnee qibaatiiwwan garaagaraa dibannee rifeensi keenya maaliif hin guddanne jettanii yeroo baay'ee koomentii irratti na gaafataa turtanii. Kanaaf immoo sababoota rifeensi guddatu diduu fi bubuqqa'u isiniif fidee dhufeera, na hordofaa isiniin jedha. Uumamaan rifeensi ji'aan inchii gimmaashanii guddata. Rifeensi keenya olaanaa kan guddatu naannoo umrii 15 hanga 30 yoo ta'u, naannoo umrii 40 hanga 50 keessatti immoo saffisni isaanii hir'ata. Guddina rifeensaa kanaan qofa osoo hin taane hir'ina viitaaminoota garaagaraa akkasumas hormoonii jijjiiramuu qibaatiiwwan fayyadamnuu fi wantoota garaagaraa rifeensa keenyaaf fayyadamnu addaan baasnee beekuu dhiisuurraadha. Jechuunis kan nuuf ta'uu fi hin taane addaan baasnee beekuu dhabuurraa jechuudha. Akkasumas yeroo dahumsaan booda yeroo harma hoosisnutti guddinni rifeensa keenyaa ni hir'atuu danda'a jechuudha. Dabalataan rifeensi keenyas ciccituu danda'a. Rifeensa ciccituu mooluu fi haphatu keessattuu yeroo ammaatitti rakkoo nama baay'eeti. Wantoota kanneen nama saaxilamaniif jedhamanii wantoota kaa'aman keessaa muraasa isiniif fidee dhufeera. Tokkoffaan haala rifeensa itti qabannu beekuu dhabuudha jechuudha. Kana jechuun yeroo akkamitti akka dhiqachuu qabnu, shaampoo fi kondiishinarii akkamitti akka fayyadamuu qabnu seeraan beekuu dhabuudha. Fi keemikaalota garaagaraa rifeensa keenyaaf fayyadamnu rifeensa keenya akka harca'uu fi haphatu akkasumas mooluuf nu saaxilaa jechuudha. Kanaafuu rifeensa keenya kan dhiqachuu qabnu guyyaa guyyaan yookaan immoo guyyaa 3 osoo hin taane torbaan tokkoon al takka yookaan guyyaa 15 keessatti al takka osoo dhiqannee bareedaadha. Shaampoo yeroo fayyadamnu immoo marsaa tokkoof qofa osoo fayyadamne baay'ee tokko bareedaadha. Dabalataan immoo gonkumaa kondiishinarii rifeensa jala keenyaa tuqsiisuu hin qabnu. Sababni isaas rifeensa nu jalaa bubuqqisa. Kanaafuu kondiishinarii rifeensa jabaataa yoo ta'e rifeensi keenya akka nuuf filamuu fi qacceen isaa dibannee akka rifeensi wal gadhiisuuf nu fayyada. Garuu rifeensi keessa laafaa yoo ta'e odoo kondiishinarii fayyadamuu baatanillee bareedaadha. Dabalataan immoo rifeensa keenya yeroo hunda erga dhiqannee geessinee osoo hin gogin qibaatii bishaanii osoo dibannee bareedaadha. Maasaaj gochuunis dagatamuu hin qabaatu jechuudha. Yeroo qibaatii dibannutti akka seelonni gogaa keenyaa kaka'aniif maasaaj gochuu qabaanna. Lammaffaan immoo rifeensa keenya gogaa akkuma jiru sanitti yookaan immoo osoo qibaatii homaayyuu osoo hin dibatin akkasumas maaskii homaatu osoo hin fayyadamin dhiqachuun kun gonkumaa ta'uu hin qabu. Rifeensa keenya gogaa akkuma jirutti yoo dhiqanne rifeensi keenya ni harca'a, yoo filanus ni bubuqqa'a. Kanaaf rifeensa keenya osoo hin dhiqatin dura guyyaa tokko dursinee yookaan sa'aatii muraasa dura dursinee maaskiiwwan garaagaraa kan akka abukaadoo, killee muuzii, alveeraa fayyadamu. Maaskiiwwan kanneen yoo fayyadamuu hin barbaanne mootu yeroo dhiqachuu geennutti jechuudha zayitoolee garaagaraa wal maksiisnee dibannee sa'a 2 yookiin 3 booda osoo dhiqannee bareedaadha. Kan akka coconut oil, olive oil, castor oil, qibaatolee garaagaraa kan kana fakkaatan dibachuun sanaan booda osoo rifeensa keenya jiifnee sanaan booda osoo dhiqannee baay'ee tokko bareedaadha gogaa isaa dhiqachuurra jechuudha. Afaan gogiinsa rifeensaa fi buqqeedha. Gogiinsi rifeensaa fi buqqee rifeensi akka buqqa'u godhuuf rifeensi keenyaa fi buqqeen keenya yeroo kamiyyuu goguu hin qabaatu. Kanaafuu qibaatiiwwan moisturaayizii nuuf godhan erga dhiqannee booda dibannee maasaaj gochuun buqqee keenya kan goggognee fi seelonni akka kaka'aniif waan godhuuf guddina rifeensaa ni eeda. Afraffaan immoo qaccee rifeensaa lakkuu baafachuudha. Yeroo baay'ee namoonni rifeensa gogaa qaban rakkoon kun isaan mudata. Akkasumas rifeensi niwutirantii gahaa yoo hin fudhannee fi moisturaayizii yoo hin goone jechuunis duratti akka isiniin jedhetti qibaatiiwwan isa jiisu yoo dhabe rifeensi lakkuu baafata.
jechuunis qaccee rifeensaa babbaqaquu qaccee rifeensa yoo babbaqaqe mootu rakkoo baafata jechuudha. Qaccee rifeensa keenyaa jechuudha kan akka hin taanee fi furmaatni isaa rifeensa keenya ji'a lamaan al takka murachuu fi qabaatiiwwan buqqee keenyaa fi rifeensa keenya jiisan dibachuu qabna. Dabalataan immoo yeroo qabaatii dibannutti qaccee rifeensa keenya daggachuu hin qabaannu jechuudha. Moisturaayizii isa godhuu qabaanna. Shanaffaan immoo rifeensa keenya humnaa olii filuudha. Rifeensi keenya humnaa olii filuun rifeensa nu jala bubuqqa'aa ni ciccita. Kanaaf rifeensa keenya yeroo filannutti moisturaayizii goonee suuta jennee filuudha addaan babaasaa jechuudha. Filuma arganne jennee akkuma argannetti filuu hin qabaannu. Osoo hin filatiin duras addaan babaafnee qabaatiin jiifnee filachuu qabna. Immoo callisneetuma rifeensa gogaa akkuma jirutti qabnee yoo kan fillu ta'e rifeensi ni harca'a ni bubuqqa'a nuun filamus jechuudha. Baay'ee nu dhiba. Akkasumas filaawwan bal'aa fayyadamuu qabanna yeroo rifeensa keenya filannutti jechuudha. Filaawwan xixiqqishuu fayyadamuu hin qabaannu. Innis rifeensa baay'ee nu jalaa miidha waan ta'eef sababoota baay'eetu jira guddina rifeensaa kan hin saffisiifne jechuudha. Kanneen muraasa kan isiniin fide jechuudha. Kan biraallee baay'eetu jiru kan akka foroforii kan rifeensa guddina rifeensaati onnoo godhan jechuudha. Duubatti harkisatan jechuudha. Kanneen fakkaataa kan biraa mootu rifeensa keenya filaa ibiddaa baay'isuu hin qabaannu. Rifeensa nu jalaa miidha waan ta'eef filaa ibiddaallee ofitti baay'isuu hin qabaannu jechuudha. Darbee waan ta'ini. Kana fakkaataa viidiyoon har'aa akka waa irraa argattan abdiin qaba. Kana fakkaataa viidiyoon har'aa yoo jaalattan laayik gochuun dagatinaa. Laayik yeroo gootan akka viidiyoo kiyya jaalattanii fi akkasumas akka namoota biraa naa qaqqabu naaf gootan jechuudha. Laayik gochuun ana fayyada. Laayik naaf godhaa isin jedha. Akkasumas sheer koomentii akkasumas yaada yoo gaafii qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa. Hanga danda'een isiniif deebisaa jechuudha. Gaafii baay'ee na gaafattanii hanga danda'een kan isiniif deebisee jira. Kaawwan illee kan isiniif hin deebisin irraa dhiifama. Hanga danda'uun deebisaa jechuudha gaafii keessanii. Kana fakkaataa viidiyoon har'aa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti naaf tura.